Keessa na baasanii keessa ba'e seena keessa ba'e hin bilbilina rabbi keessa na jira. Hin bilbilina waanyina hin bilbilina natti. Yeroo naa bilbiltan dhabdani. Jadduudhaan bahe dhiifama. Sheer godha. Oromoo keeroo biraan nagaa. Sheer godha hundi keessan Oromoo keeroo kootta. Asli shaanqillan tokko as jirar. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوت شانكلا أول تمي ساعتي كنا دقيقة مراسة قفا دقيقة شنجا يسوجن ترى باين ترو سينا ولا ما سينا كوتا سينا Oromoo keeroo keessattuu Oromoo keerootiif dhufee Oromoo keeroo dhiifama gaafachuuf dhufee dhiifama guddaa isaan gaafachuuf dhufee ifaajeen irraa qabanii baay'ee ifaajii guddoo na biraa qabdi. Kanaaf Oromoo keerootiif dhufee keeroo qarree namoota hedduutu jira. Kana jedhee maqaa hin dha'u danda'ee fixu namoota baay'eedha. Namoota baay'ee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كبرباد الرجل كيرو كيس زرن نموت كيرو كيس زرو ورا كيرو كيس زرو غوتو من غوتو تبرباد Oromoo keeroo kabajamoota jaalatamtoota warra keeroo warra jaalala malee jibbaa hin beekne kana jedhee fixuu hin danda'u. Warra keeroo jechuun hedduu maqaa isaanii kaasuun baay'ee jabaataadha. Nama dhibba takkatti qofamu nama dhibba takka qofamu waan guddaa qabadhee dhufe waan ajaa'ibaa qabadhee dhufe Oromoo keeroo keessa jirtuuf waan baay'ee qabadhee dhufe waan kana hin jedhamne itti seenaa koottaa kan gariin natti ergu kun maaliif nan waan balleessan qabu natti hin ergin.
Oromoo keeroo qaalii ummata gaarii ummata jaalala malee jibbaa hin beekne ummata gargaarsa wal bira dhaabbatu ummata jaalatama waan an fidee dhufe narraa fuudha waan baay'ee an fidee dhufe kana narraa fuudhaame dafa ay asliin ko asirra jira as keessa jira asliin kottume si barbaadayyo seeni kottu amma namoota 100 geettanii jirtanii namoota 100 kana share godha waan dubbachuu qaburraa isinii dubbadha waan dhufeef isinitti hima waan jechuu barbaadu asuma irratti isinii ibsa kottaa seena amma ani maal dubbachuu barbaade sa'aatii dheeraan qabu daqiiqaa muraasa qaba kanaafuu walumaa galatti jechuudha ummanni Oromoo hundi keessanuu galatooma galata guddaa kana hin jenne isiniif galchaa galanni keessan hin dhumatu akkana jedhee fixuu hin danda'u baay'ee isin galateeffadha yeroo akkasinna dhukkubaa ture san hedduuna wajjin rakkachaa turtanii hedduuna waliin dhiphataa turtanii hedduuna gargaaraa turtanii kan gargaarsan nan gargaarin illee du'aayiidhaan na bira dhaabbachaa ture yaadaanis na bira dhaabbataa ture na gargaaraa turtan hedduu tokko isin galateeffadha Oromoo kiyyaa Oromoo qaalii galati keessan akkanatti ibsuu hin danda'u akkanatti deebisuus hin danda'u baay'ee isin galateeffadha ijoollee keeroo keessa jiran warroota keeroo keessa jiran qarree fi qeerroon keeroo jirtan hundi keessanuu baay'ee isin galateeffadha deemsaan deeme irratti namoota hedduutti hin himne akkuma tasaa yeroodhaan waraqaa daddafeenatti dhufee osoo ani hin beekini guyyaa 4-5 keessatti natti dhiyaate waa walitti qabachuu fi namootatti himuun hin dhaqqabne kanaaf namoota muraasa nama muraasatti Kadir Shibirra artisti Kadir Shibirrattu himeeyyu ani namoota hedduu hin himne garuu namoonni hedduun baay'ee na komatan keessaanis yeroo an dubbisu na jala dubbachuu didanii maaliifi yeroo gadda keetii si wajjin turre yeroo gadda keetii yeroo dhukkuba keetii si wajjin dhibamne si wajjin rakkanne ar'a yeroo gammachuu keetii nu dhoysuu keetiif baay'ee sitti gaddina baay'ee si komanne jirra jedhan dhugaa qabdan sirriidha dhugaa qabdanii dhiifama naaf godhaa dhiifama naaf ta'a dhiifama sin gaafadha warri keeroo dhiifama sinin jedha namoonni biyya biraa jirtanii rakkoon qabu sunniin onlaayiniidha wal dubbifna sirriidha rakkoon hin jiru galatooma hedduu sin galateeffadha waa'ee deemsa kiyyaa irraa kan ijoolleen keeroo warri keera jiran na komatanii namoonni natti dhiyaatan hedduudha kanaafuu baay'ee na komatanii dubbachuu didan jala maaliif nutti muu dhabdee keeroo keessa waan jiruun beeytan akkaataa uummanni itti deemus ni beeytan namni keeroo keessa yoo bakka biraa ka deemu ta'e walitti nimu dhokateetuma deema ani garuu nama muraasatti hime irra guddaa artist Kadir Shibirrattu hime anaa miti ani yeroo sanitti baay'ee na dhukkubaa jira osuma na dhukkubuun deeme hin beeytanii hin fayyine osuma hin fayyin deeme kanaafi namatti himne dhiifama isin jechuu barbaade asumaan dhiifama isin gaafadha ijoollee keeroo jirtan dhiifama warri keeroo jirtan dhiifama guddaa
dhiifama guddaa. Doktor Asli itti himee ture garuu Doktor Asli namatti hin himne maaliif akka namatti himuu dhabe hin beeku innillee yookaan jireenyuma biyya qattummaa kana keessaa isiinuu haa baatu maal gochuu namatti dubbadha jedheetuma dhiise natti fakkaata. Kanaaf eenyu jedhee maqaadhaan namoota hedduudha. Kana jedhee yoo maqaadhee namoonni biraallee kana komatan jiran. Maqaa hin dha'u hunduma keessan warra keeroo jiru Oromoo keeroo jirtu hunduma keessan dhiifama. Gaafa na dhukkube sani Oromoon keeroo keessa jirtu kan dhiiras kan dubartis kan jaartis kan jaarsas namni tokko manatti nafne. Nama kudhan wayi namni mana keessatti hafe osoo nan gaafatin jechuudha. Osoo du'ellee nan gammada yeroo san maaliif gammada? Nama akkanatti argadhee namni akkanatti na jaallatee dhibee kiyya kana dhufanii na gaafachuunu akka maal jedhee isinitti hima waan kana jedhee hin danda'u. Hedduu tokko itti gammadaa ture. Wallahi hedduu itti gammada. Namni nan gaafatin hin jiru. Keeroo keessa namni dhufee nan gaafatin, namni mana kiyya dhufee nan gaafatin hin jiru. Injira jedhee yaadu tokko muraasa nama 10 yoo guddate. Oromoon keeroo keessa jirtu nama 10 muraasa namni nan gaafatin yookaan 15 maka. Kanaafu dhiifama isinin jedhaa Doktor Asli kootume. Halo. Doktor Asli mootummaa addunyaa gurraacha Afrikaa. Nagaya. Jirta akkami fayyaa qabda nagaami? Anchi banaatish biyyi faranjii ziitaate kan bareedayu. Maal argadda Asli koo yaada keessan kun halkanii biyyaan buluu baay'ee si yaada. Bakka Oromoon jirtu dhayinee baay'ee tokko si yaada keessan irraa jecha hoqqachaa jira kun akkanatti. Akkami nagaa jirtu isin fayyaa keessanii akkamillee Hamburger kana nyaata. hamburger hin nyaanne bara. Baay'ee jira. Networkii isaati ta'an yookiin hin barre. Yaada baay'een qaba. Namni yaada qabdanis yoo jiraattan asirratti yaada keessan ibsachuu hin dandeessanii. Gaafis yoo na gaafachuu barbaaddan asirratti ibsachuu hin dandeessanii. Doktorri keenya kutanii jiru. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf Doktor Asliin bayaanii jiru. Mee gaafii keessan gaafii na gaafattan keessan. Asuma irratti namni tokko waan dhiifama jedhe tokko gaa dhiifama wanni jedhame namummaa dhiifama. Namni seenuu barbaadan lakkoofsa tokko tuqaa kottaa. Gaafii waan irraa qabdan lakkoofsa tokko barreessaa.
lakkoofsa tokko barreessaa kottu. Warri gaaffii narraa qabdan lakkoofsa tokko barreessaa. Rakkoon qabu ani uffataa fi mikaappii dibachuu hin beeku. Uffata namni bareechee uffatuu fi mikaappii namni bareechee dibate hin beeku. Waa'ee uffataa fi waa'ee mikaappii kiyyaa na seena. Waan an dhufeef qofa narraa fuudha dhiisa. Waa'ee kana. Wanni biraallee ni jira. Waan Dr. Aslii gaafachuu barbaadetu jira ture. Asliin keessaa baay'ee jira. Waan baay'ee gaafachuu fi waan jiru wayiitu jira. Kanaaf baay'ee jiran argachuu hin dandeenye. Yeroo biraa irratti isinii dhiyeessee dhufa. Sodaatee bahe waan an dhufeef beeka. As keessaa utaalee bahe. Kanaaf baay'ee jira. Baay'ee jira Asliin. Kottu deebi. Waan irra asii baateef beekattee deemte. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Komentii keessan baay'een dubbisne. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan siyaasaa suutuma suutatte seenanii amma waa'ee siyaasaatiif hin dhufne kan dhufeef yaada biraati. Yaadni an dhufeef yaada Oromoo Kaayiroo keessa jirtuuti kan jechuu barbaade. Oromoo Kaayiroo keessa jirtu namoota hedduu kanatti aaranii kan itti bilbileetiniin itti himuu hin dandeenye. Isaan sanni dhiifama gaafachuu fi jedheettiniin dhufee asumarratti ammoo gaafii Aslii irraa qabu jira. Asliin seenee dhiyeessee bahee as keessa. Kanaaf warri gaafii qabdan gaafii narraa qabdan dhiyeeffachuu dandeessanii. Kanaaf walumaa galatti uummanni Kaayiroo amma sa'aatii kanarra rafa natti fakkaata. Sa'aatii kanarra kan.
Kanaafi galatooma ulfaadhaa fayyaa argadhaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja gaafii biraatiin qophii biraa waan qabuun yeroo biraa dhufee live irratti isiniif hima amma immoo wanni dhufee fi yaada kiyya dabarfachuu fi yaada guddaa osoo hin taane namoota hedduu gara keessaatti yeroo an dubbisu komii isaan natti dhiyeeffatanirra komii kana akka isaan nattiin aarreessu jechuudha. Asirrumarratti sagalee kiyya akka dhagaanii sagalee kiyya kana dhageeffataniitiin komii sanirra naa karanii fi waan biraatiif miti kan dhufee fi waan biraarraa dubbachuu fi miti yeroo waan biraarraa dubbannu jira. Kanaafuu sa'aatii dheeraa baay'ee si wajjinillee turu isinillee hin cinqu. Waa hundaafuu galatooma baay'ee isin jaalladha Oromoo kiyya hundinuu bakkuma jirtanitti baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Baay'ee tokko kana jedhee haasa'uu hin danda'u kana jedhee fixuu hin danda'u baay'ee tokko isin galateeffadha galatallee guddaa na biraa qabdanii qalanni kana hin jedhamu keessattuu ijoollee keerootiif dhufee warra keerootiif dhufee asumaan biraa naagayaa warroota hin arginillee sheeritti naa godhaa dhiifaman gaafadhe kanaa. Isinin jedha warroonni naannoo biraa jirtanii bakka biraa jirtanii na gargaaraa turtanii na bira dhaabbachaa turtanii galatoomaa baay'ee isin galateeffadha galanni keessan akkanatti hin deebi'u galata keessan akka itti deebisu waan qopheessee deebisu jecha garaa kiyya keessa jiru baasee isinii ibsa. Waan Oromoo galata Oromoo jechuudha. Garuu galata nama deebi'u ka jazaa nama deebi'u rabbuma. Waan garaa kiyya keessa jiru baasee isiniif ibsa. Baasee isiniif addunyaa irratti beeksisa. Dalagaa isinaaf gootanii fi gargaarsa isin bira dhaabbattanii fi gocha isin naan godhaa turtanii fi baasee addunyaa guutuu beeksisa Oromoo kiyya. Kanaaf ammaaf ammoo waan dhufee fi hammuma kanaaf yeroo biraa walitti deebina galatooma ulfaadhaa fayyaa argadhaa guyyaa gaarii isin haa ta'u naaziraadhaa isinin jedha baay'ee isin jaalladha galati keessan kana jedheen dhumatu nagaatti akkuma isinin jedhe dhiifama hundi keessan.